guyyaa kanaatiini exit exam questionii 2017 dalaguu eegallee hanga gaaffii 23ffaa hojjennee turre. Sagantaa har'aatiin gaaffii 24ffaa irraa kaafnee hanga tokko waliin ilaalla, hanga xumuraatti nu waliin turaa jechaa kallattumaan gara gaaffiitti seenna. Gaaffiin 24ffaan the nurse is teaching about crunch walking to move the patient who has weakness of the leg with partial ability to bear weight. Which is the first step that the nurse should inform to the client? Narsiidhaatiitu nama kiraanchiidhaan deemuu barnoota kennuu barbaade. Namni kuni patient who has weakness of the leg, miilarraa weaknessii qaba, miilli tokko. With partial ability to bear weight, garuu laafina qaba malee uleedhaan deemuu ni danda'a kiraanchiidhaan. Which is the first step that nurse should inform to the client? Steppiin jalqabaa narsiin isa kanatti himuu qabdu kamii? A. Moving the right leg and right crunch forward. B. Moving left leg forward with left crunch. C. Moving left crunch and right leg forward. D. Moving left and right crunch forward. Amma isa kana yoo ilaalle the patient has weakness of one leg qaba but partially ability to bear weight. Namni kuni geetiin inni kun ittiin deemuu qabu recommendedini 2-point gate. In 2-point gate, the patient is move one crunch and opposite leg forward together, then other crunch and opposite leg. Yeroo miila tokkoo fi crunchii waliin fuudhe miila oppositeedha waliin yeroo deemu partial weight bearing yeroo possibleedha bifa kanaan deemuu danda'a. Mee optionii kana tokko tokkoon ilaallu. Inni jalqabarra jiru moving right leg and right crunch forward. Kuni incorrect. 2-point gate keessatti akkanatti hin deemamu. Same side crunch and leg together in 2-point gate keessatti recommended. Isa biirra jiru kana yoo ilaalle moving left leg forward with left crunch kajuu kunii fi inni A'dhaa fi B'dhaa miila wal jijjiire malee wanni inni himu wal fakkaataadha, kunillee sirrii miti. Isa C kana yoo ilaalle moving left crunch and right leg forward kajuu it is correct. This is the first step in 2-point gate. Crunchidhaa fi opposite legidha waliin fuudhan. Inni dirra jiru moving left and right crunch forward kuni 3-point gate agarsiisu jira. When one leg is no weight bearing idha yeroo kana fayyadamu. So the correct answer is C, moving left crunch and right leg forward kajuu kana. Asirratti qabxiin ijoon ati hubachuu qabdu 2-point gate crunchidhaa fi opposite legidha together. 3-point gate immoo both crunch forward then swing the good leg. Kasit deeman. 4-point gate one crunch then opposite leg then other crunch then opposite leg. Akkasitti suuta deema. So 2-point gate yoo ta'e two opposite move together jechuudha. Kanaafuu deebisaan isaa C kajuu kana. Gaaffii 25ffaadha. Which of the following best describe the phase of group development in which member wrestle or struggle with role and relationship, conflict, dissatisfaction and competition arise? Member compete for power and status and informal leadership emerges. Group development keessaa dhufte takmaan model jaaniini. Group development keessatti feesii kami? Feesiin miseensonni role and relationship irratti akkasumas conflictiin keessatti baay'atu. Feesii kamirratti? Forming, performing, adjourning, storming. Group developmentiin takmaan modelii. Forming yoo jaan orientationidha.
member is getting acquainted. San booda stormingidha. Stormingiin conflict stage isummaan yeroo keessatti memberiin when members struggle with role in the relationship, power and status. Yeroon informal leadershipiin keessatti margi taatu yeroo kana. Normingiin role clarificationiin namuu gahee isaa beekee jira. Normingiin cooperationii yeroo kana keessatti dabala. Performingiin teamwork waliin hojjetan. Productively toward the goal. Adjourningiin ammoo group disbandedha. Eega taaskii san fixanii booda ittaan faca'u. So optionii kana isa irra jiru yoo laalle formingiin initial stageidha. Conflictiin as hin jiru. Performingiin productive stageidha. Conflictiin furamee jira yeroo kana. Adjourningiin closing stageidha. Eega gruppiin kun dissolve taate. Diin storming kajuu kanaatu sirriidha. Conflict satisfaction competition yeroo kana keessa hin marjita. Kanaafuu exam tippiidhaaf wanni ati qabachuu qabdu formingiin friendly introductionidha. Stormingiin struggle and conflict kana sirri qabachuu qabdu. Normingiin cooperationidha. Performingiin productivityidha. Adjourningiin ammoo closure. Kanaafuu first storm, next perform, then adjourn. Dura wal lolaniiti walii galanii san booda hojjetanii booda adda ba'an. So the answer would be storming kajuu. Let us next question. What are the advantage of recruiting from outside the organization? Faayidaan nama dhaabbata sanii ala gara hojii kanaatti fudhachuudha maali faayidaan isaa? Human resource. A. Familiarity with the organization. B. Less costly. C. Can boost employee morale. D. Bringing a new idea. Recruiting from outside organization in external recruitment in several advantages qaba. But primary benefit in Somali introduce fresh perspective and a new idea into organization. Dhaabbata sanitti yaada haaraa fiduu. Option kana yoo laalle familiarity with the organization kajuu kun internal recruitmentidha. Kana qabachuu qabda external miti. Less costly kajuu more costly people external recruitmentiin advertisingidha barbaada, trainingii barbaada, onboardingii waan barbaaduuf maallaqa hedduu baasaa. Can boost employee morale kajuu internal promotionaatiitu morale warreen achi keessa hojjetu san jajjabeessuu danda'a. External irra. Bringing a new idea kajuu isa diirra jiru kanaa sirriidha. External recruitmentiin innovation fida. Diversity of thoughtidhaa fi fresh idea fida. So correct answering Didha. Exam tippii wanni ati qabachuu qabdu maali? Internal recruitmentiin cheaper, faster, moral boost, familiarity. Yoo wantoota akkanaa dubbate internal recruitmentiin. External recruitmentiin ammoo new idea, fresh talent, competitive edge wantoota akkanaa kana dabala. Kanaafuu external jennaan extra idea fida. Gaafitti aantu ilaallu. Which one of the following is the first and the most important treatment for malignant melanoma? Asii gadi kana keessaa kamtuu wallaansa malignant melanomaadha. A. Radiation therapy. B. Physiotherapy. C. Surgery for wide excision. D. Chemotherapy. Malignant melanoma is most aggressive type of skin cancer. First and the most important treatment in Somali surgical excision. Radiation therapy fi chemotherapy ni for advanced or metastatic case irratti, not primary treatment. Physiotherapy garuu it is not treatment modality for melanoma. Option kana yoo tokko tokko laalle radiation kajuu selected case keessatti
malee first line miti. Physiotherapy'n kansariidhaaf wal'aansaa miti. Surgery for wide excision ka jiru kana gold standard and first line treatment. Chemotherapy'n used for advanced disease dha. So kanaafuu correct answeriin surgery for wide excision ka jiru kana. Exam TP'dhaaf waan ati qabachuu qabdu waa lama. Tokko localized melanoma yoo ta'e akkanaa kana wide surgical excision dha. Advanced yookaan metastatic melanoma yoo taate immunotherapy, chemotherapy may be considered at this stage. So melanoma means margin cut it wide. Kanaafuu keessaa baasuu barbaada. Answer will be surgery for wide excision ka jiru. Let us see next. Nurse is caring for 40 years old patient diagnosed with cataract. Narsiidhaatiitu dhukkubsataa waggaa 40 kan cataractidha diagnose ta'ee tajaajila kennaa jira. The nurse should be aware of which of the following factor increase risk of developing cataract. Kamtu carraa dhukkuba kana dabaluu danda'a jettee narsiin yaaddi. A. Having history of increased intraocular pressure. B. History of frequent respiratory tract infection. C. Prolonged use of steroidal anti-inflammatory agent. D. History of maternal eye infection during pregnancy. Dura cataract jechuun maali? Cataract means clouding of lensii dha. Lensiin dukkanaa'uudha namatti. Leading progressive vision loss fida. Risk factor isaa maali? Risk factor isaa beeynaan gaaffii tana salphatti deebifta. Risk factor isaa aging dha. Manguddoo umriidhaan. Diabetes mellitus. Prolonged corticosteroid use. Systemic isaa ta'u topical isaa ta'u. Excessive sunlight, ultraviolet exposure, smoking, alcohol use, eye trauma fi surgery. Warreen akkanaa kanaatiitu risk factorii isaati. Optionii kana yoo ilaalle having history of increased intraocular pressure ka jiru asirra waan qabachuu qabdu intraocular pressure'n dabaluun cataract osoo hin ta'in glaucoma. That is risk factor for glaucoma, not cataract. History of frequent respiratory tract infection ka jiru kuni cataract formationidha wajjin hidhatan qaba. Prolonged use of steroidal anti-inflammatory agent ka jiru kun sirriidha. Maaliif? Long term corticosteroid therapy it is well known risk factor for cataract. History of maternal eye infection during pregnancy kuni congenital eye problem ifaa fida malee not adult cataract. So correct answer in C. Prolonged use of steroid anti-inflammatory agent. Asirra waan ati qabachuu qabdu waa lama. Glaucomaan increase intraocular pressure dha. Cataract'n ammoo lens clouding dha. Riskiin isaa kan dabalu steroidii wajjin, diabetes, age fi ultraviolet. So steroidin lens cloudii godhuu danda'a. So for this reason cataract develop risk factorii isa kana akka develop godhu increase godhu prolonged use of steroidal anti-inflammatory agent ka jiru. Gaaffitti aantu haa ilaallu. During the preparation of lesson plan, initial step will be yeroo lesson planii yeroo qopheessan stepin jalqabaa maal ta'a? A. Define learning objective. B. Organize the lesson. C. Identify the content. D. Select the teaching method. Lesson planning eessarraa eegala? Begin with clarity on what learner should achieve. Namni baratu sun bakka inni dhaqqabuu qabu achirraa eegala. The first step is always to define learning objective. Learning objective achirraa qaba. Because
Objectivii wanirra nu qajeelchu contentii, organization of lesson, teaching method, evaluation strategy. Without objective, rest of plan is lack direction. Objective yoo hin jiraanne kallattii hin qabu. Optionii kana yoo ilaalle and define learning objective kan jiru kuni sirriidha. Initial and the most important step lesson plan yeroo qopheessan. Organize lesson kan jiru kun isaan booda dhufa. After objective and the content are set, organize lesson kan jiru isaan booda dhufa. Identify the content kan jiru objective irra hundoofneeti content isaan filan. Kunilleen sirrii miti. Select the teaching method kan jiru kunilleen eega objectividhaa fi content hin clear ta'ee booda. So correct answer in define learning objective kan jiru. Wanni ati qabachuu qabdu think of lesson plan as chain. Chain itti qabachuu qabdi. Jalqaba objective. Objective jechuun what learner should achieve. Katti aanu content. Contentiin what material support those objective. Objective kana materialii akkamtu support godhe. San booda method. Methodiin how to deliver contentii kana akkamitti dhaqqabsiifna nama baratu sun. San booda organization. Lesson flow tartiiba boqonnaa sanii structure godhu. Xumurarra evaluation. Measuring achievement of objective. So objectivin open the plan. Karoora san siif bana. Lesson plan yeroo qopheessitu steppiin jalqabaa learning objective lafa kaa'uu qaba. Gaaffii 30ffaadha. The patient present for preconceptive counseling. Dhukkubsataan maaliif dhufe? Preconceptive counseling osoo hin ulfooynin dura ulfaan dura gorsaaf dhufe. Her history is complicated by significant mitral stenosis. Mitral stenosis rakkoonni qaba. You tell her that this may be problematic at time of high cardiac output in pregnancy. Yeroo ulfaa keessa onniin hedduu dhiiga waan darbituuf rakkoo ta'uu danda'a jettee itti himte. Because of the fixed outflow, she could experience heart failure. Mitral stenosis waan jiruuf dhiigni sirriitti waan hin baaneef booda heart failure illee dhufuu mala. During which of the following phase of pregnancy is cardiac output highest? Gaafiin keenya maal jettii? Yeroo ulfaa kan keessatti cardiac outputiin ol ka'a. A in the third trimester, B in second trimester, C during labor, D immediate postpartum period, 10 to 30 minutes after delivery. Amma pregnancy physiology beekuu qabda. Cardiac outputiin during pregnancy ol ka'a. Sababa maaliif? Sababa tokko increased blood volume dha. Hanqi dhiigaa waan dabaluuf. And heart rate dha. Baseline irraa percentage 30 hanga 50 ol ka'a. The highest surging garuu bakki inni itti hedduu ol ka'u immediately postpartum dha. 10 to 30 minutes after delivery dha. Sababni isaa maaliif? Sababni isaa uterine contraction dha jira. Fi involution force dha jira. Blood from uterus back into circulation. Relief of caval compression increase venous return. Kun lamaan walitti acute rise in preload and cardiac output fida. So why women with fixed cardiac outflow lesion, mitral stenosis, aortic stenosis warreen qaban risk of acute heart failure in immediate postpartum period keessatti wanni mudataniif kanaaf. Optionii kana yoo ilaalle sirri trimesterii cardiac outputiin ol ka'a. Garuu maksimaaliidhaa miti. Second trimester illeen akkasuma. During delivery sardiidhaa fi secondii kanarra ol ka'a. Highest hin taane.
immediate postpartum kajuu kanaa sirriidha. Cardiac outputiin hedduu yeroo inni ol ka'u yeroo kana. So exam TP'dhaaf wanni ati hubachuu qabdu. Cardiac outputiin first and second trimester percentii 30 hanga 40 ol ka'a. Baseline irra. In the labor hedduu ol ka'a ammas. Sharpest peak in the postpartum. Kanaafuu cardiac disease warreen qaban irratti dangerous. So the correct answer is immediate postpartum period. Kajuu 10 to 30 minutes after delivery kan. Gaafin itti aantu which types of data collection method allow for detailed exploration of participant experience and perspective. Muuxannoo isaatii fi ilaalcha isaa sirriitti fageenyaan yeroo qorachuu barbaanne gosoota data collectionii kan akkam fayyadamnu. A. Observation, B. Experiment, C. Survey, D. Interview. Observation jechuun maali? Laaluudha. Good for recording behavior. Amala san galmeessuudhaaf gaariidha. Garuu inner experience namtichaa sanii capture godhuu hin dandeenye. Experimentiin testing hypothesis dha. Zitaamuun ta'uudha. Under controlled condition keessatti. Malee perspective namaa akka isatti fakkaate san laaluudhaaf miti. Surveyni for broad data collection dha. Data bal'aa walii qabuudhaaf. Response isaa structure dha. Interview immoo haasofsiisuudha. Yeroo kana yeroon gives exploration of participant experience, feeling, perspective. Open-ended fayyadamne yeroo kana. Gaafii banaa fayyadamnee waliin haasofna. So correct answer in interview kajuu kana. Exam TP'dhaaf wanni ati qabachuu qabdu. Deepsii yoo barbaadde fageenyaan yoo qorachuu barbaadde interview fayyadamta. Bal'aa yoo walii qabuu deemte immoo brief yoo taate surveyidha. Behaviorii nama sanii ilaaluu qofa yoo taate amala san observation. Causeidhaa fi effectii wal madaalchisuu yoo deemte garuu experiment. If you want the story, choose interview. Kana qabatta. So correct answer in interview kajuu kana. Let us see next question. The unit manager of 50-bed pediatric unit allow the nurse to do self-governance for scheduling, client care assignment, and committee work. The manager would be considered which type? Amma managerri unity takka pediatric unity siree 50 qabu. Narsichi keessa hojjetu san self governance akka of hoogganan godhe. Schedule baasuu irratti tajaajila dhukkubsataa san irratti. Which types of managerial style come? Bureaucratic, laissez-faire, democratic, autocratic. As keessatti jechi as keessa fayyadamni kun hiikaa qaba. Steaming kun allow nurse to do self-governance kajuu for scheduling, assignment and committee work. That phrase suggest maal agarsiisa? Managerri kun hand off godhee letting staff take over responsibility that are traditionally managerial. This would be yeroo ammaa tanaa kana shared governance ijaanii. Hallmarkiin democraticidha, transformational leadershipidha. Yooniif shared governance hin jiraate. Examii kana keessatti duuba dhaabbateeti staaffiin akka ofiif standing back and allowing staff to self-govern without active facilitation. Kana jechuun laissez-faire jechuudha. Optionii kana yoo laalle bureaucratic kajuu bureaucraticiin rule and policy qajeelfamaa fi qajeelfama qofaan deema.
self governance. Democratic managers actively facilitate group decision making. Yoo actively keessatti hirmaata. Autocraticin managerumaatu murtee hunda godha. Laissez-faire ammoo hand off godhee staff self directive godha. So correct answerin laissez-faire ka jiru kana. Exam tippiidhaaf akkasitti waliin fakkaanne wanni itti qabachuu qabdu. Facilitate discussion yoo jedhe democraticidha. Allow staff to self govern yoo jedhe laissez-faire. Take charge in crisis yoo jedhe autocratic. Follow rule strictly yoo jedhe garuu bureaucraticidha. Laissez-faire jechuun leave it to staff jechuudha. Staffiidhaaf dhiisuu jechuudha. So correct answerin laissez-faireidha ta'a. Gaaffiin itti aantu the nurse is teaching a group of clients receiving chemotherapy. At the end of the session, client asked nurse about advantage of taking antibiotic with chemotherapy. Nurseedhaatiitu gareelee maamiloota chemotherapy fudhatan dawaa kaansarii warreen fudhataniif barnoota kenna. Yeroo xumura barnootaa irratti tokko gaafate maalii barbaachisummaan antibiyootikii dawaa kanaa wajjin fudhachuudhaa jedhe. The nurse's response should address that taking antibiotic with chemotherapy help to protect which part of the body. Kutaa qaamaa keessaa eessa eega jeeti narsiin kun deebisaaf antibiyootikii kana chemotherapy wajjin fudhachuun. A. Lung, B. Brain, C. Heart, D. Bone marrow. Chemotherapy maal nama godha? Chemotherapy'n suppress bone marrow. Bone marrow suppress godha. Bone marrow suppress godha jechuun neutropenia fida. Low white blood cell'n low akka ta'u godha. Kuni gabbu'e jechuun neutropeniaan sababa chemotherapy suppress gooteef mudate jechuun make patient highly vulnerable to infection. Infectionidhaaf akka saaxilamu bahuu godha. Kanaafuu antibiyootikiin kun prophylactically wanni kennamuuf to protect against infection during a period of bone marrow suppression. Therefore, part of body being protected jedhee waan si gaafateef bone marrow ta'a. Antibiyootikiin yeroo bone marrown kun suppress tahee WBC'n gad xiqqaate kana akka baakteeriyaan qaamni hin hubamne irraa eega. Optionii A laangii ka jiru kuni laangiin kun infekshinii ta'uu danda'a. Garuu specifically wanni kennaniif laanga protectionii miti. Brain ka jiru heartiin illee bone marrow ka jiru kana antibiyootikiin yeroo bone marrown sun suppress taate patientii sanirraa baakteeriyaas eeguudha. Exam tippiidhaaf wanni ati qabachuu qabdu chemotherapy'n bone marrow suppress godha. Bone marrow suppression'n neutropenia fida. Neutropeniaan infection riskii dabala. Saniif antibiyootik prophylaxis fudhatan. So antibiyootikii kanaatiin guardi godha. So the answer will be bone marrow ka jiru. Gaaffiin biraa 24-month-old male child came to the pediatric OPD with complaint of edema. Mucaan ji'a 24 pediatric OPD dhufe. Wanni inni qabu edemaa qaba. On physical exam bilateral pitting edema qaba. Present and the weight for height is less than -3 Z score. In addition, he has good appetite, no medical complication, clinically well and alert. According to MNSI guideline, what is the possible diagnosis of this child? Mucaan bilateral pitting edema qaba jedhe. Weight for height is Z scoring -3 gadi. Dabalataan appetite isaa gaariidha. Medical complication biraan qabu. Clinically wellidha. Akka MNSI'tti diagnosis mucaa kanaa maali? A. No acute malnutrition.
B severe acute malnutrition, C moderate acute malnutrition, D complicated severe acute malnutrition. Amma keezii kana yoo ilaalle mucaan 24 clinical signiin bilateral pitting deemaadha. Severe acute malnutritioniidhaaf bilateral pitting deemaa qabaachuun qofti ni gahe. Anthropometry yoo ilaalle weight for heightiin -3 z-squared kunillee criteria saamii keessa jira. Clinical status yoo ilaalle alertiidha. Good appetite qaba. No medical complication. Kana jechuun saamiin sun complicated moo uncomplicated jennee akka adda baafnuuf nu gargaara. Optionii kana yoo ilaalle no acute malnutrition kan jiru hundi dogoggora. Sababni isaa edeemaadhaa fi weight for heightiin -3 z-squared kuni malnutritionii nu agarsiisu jira. Severe acute malnutrition kan jiru kun sirriidha. Sababni isaa criteria guutee jira. Edeemaa fi weight for heightiin -3 gad ta'u. Moderate kan jiru garuu waan dogoggora ta'eef jira. Weight for heightiin between -2 and -3 ta'uu qabu without edeemaa. Edeemaan jiraachuun qabu. Complicated severe acute malnutrition kan jiru asitti dogoggora wanni godhe osoo mucaan kun poor appetite qabaate medical complication osoo qabaate lethargic fa'aa osoo ta'e complicate jenna. So correct answer saamiidha severe acute malnutritionidha. Wanni ati qabachuu qabdu SAM diagnosis beekuu qabdi. SAM diagnosis -3 z-squared weight for heightiin yoo ta'e yookaan waaqiin 10⁻5 gad yookaan bilateral pitting deemaa qabaachuu. Uncomplicated SAM kan jennuun diagnosis saamii kana guutee childiin kun alert yoo ta'e good appetite no complication yoo ta'e uncomplicated. Ijoolleen akkanaa outpatientidhaan RUTF'dhaan wal'aanamti. Complicated kan jennuun ammoo mucaan sun lethargy yoo ta'e poor appetite medical complication yoo qabaate inpatientii barbaada. So edeemaa qabaannaan emergency flaagidha saamiidha. So answeriin isaa SAM kan jiru severe acute malnutrition kan jiru kana. Gaaffiin itti aantu maal jettii? 38 week term pregnant woman is admitted to labor ward. Dubartii ulfa 38tu labor wardii dhufe bakka da'umsaa. On physical examination there is longitudinal line with buttock closest to the cervix. The thighs are flexed along the fetal abdomen and the feet are near the head. Which one of the following is presentation of fetus based on this scenario? Scenario kanarra hundaa'ee presentation isaa si gaafate. Longitudinal line buttock closest to the cervix. Tight flexed along the fetal abdomen. A. Incomplete bridge. B. Complete bridge. C. Footling bridge. D. Frank bridge. Longitudinal line yeroo jennu fetus aligned head to toe with mother axis. Longitudinal jechuun. Buttock is closest to cervix jechuun buttockiidhaan bridge presentation jechuu agarsiisa. Tight is flexed along fetal abdomen kan jiru kuni hippiin kun flexed ta'uu agarsiisa. Feet near the head kan jiru niinsaa kun extend tahee fit up by the face. Kun wanni agarsiisu Frank bridge presentation. Optionii kana incomplete bridge kan jiru kun sirrii miti general term for partial bridge specific miti. Complete bridge kan jiru both hip and knee is flexed yoo ta'e feet near buttock kun ammoo miila wal qaxxaamure. Footling bridge one or both feet is present first yoo miilli dura dhufu. Frank bridge kan jiru kana hippiin flex ta'e niin extend kaa ta'u. Exam tippiidhaaf waa sadii qabachuu qabdamma.
Frank Bridge yoo jenne feet by face. Complete bridge immoo cross legged. Footling bridge feet is first miila dura dhufe. So flexed hip straightening jennaan Frank Bridge dha ta'a. So correct answer in Frank Bridge ka jiru kana. Gaafiin itti aantu 42 years old patient came to orthopedic ward with complaint of fatigue, weight loss, low grade fever. Dhukkubsataa ganna 42tu orthopedicii dhufe bakka lafeedha. Wanni inni qabu faatigii qaba, dadhabbii qaba, kiiloon isaa gabbuutee layidaa salphaa qaba. He also has pain in his finger, elbow and ankle. Dhukkubbii qubaa akkasumas ciqileedhaaf ankilii irraa qaba bakka koomee. These sign and symptom are related to mallattoo tana dubbateeti mallattoon tun eenyu wajji hidhata qabdi. A. Rheumatic arthritis. B. Anemia. C. Fracture. D. Dislocation. Amma mallattoo kana yoo ilaalle fatigue, weight loss, low grade feveriin kun amma systemic featureidha. Mallattoo qaama keessatti. Pain in finger, elbow and ankle kuni multiple small and large joint involvement agarsiisa. Kuni wanni agarsiisu chronic inflammatory joint disease dha. Optionii A irra jiru kana yoo ilaalle rheumatic arthritis yookaan immoo rheumatoid arthritis yaaniini kuni autoimmune disease symmetrical polyarthritis qaba. Small joint of hand plus large joint. Systemic symptom leeni qaba. Rheumatic arthritis. Anemiyaan kuni fatigue ni qaba. Anemiyaa yoo qabaate namtichi garuu joint pain qaba. Fracturein localized pain dha malee systemic dha miti. Systemic feature kana qaba. Dislocation ka jiruun kunillee localized pain qaba. So correct answer rheumatoid arthritis yookaan rheumatic arthritis ka jiru kana. Exam tippiidhaaf asirratti waa lama hubachuu qabda sirriitti. Rheumatoid arthritis dha fi osteoarthritis addaan beekuu qabda. Rheumatoid arthritis symmetrical small joint plus systemic symptom. Symmetrical wal fakkaataadha. Dhukkubbiin humnaa sun. Osteoarthritis ammoo asymmetrical. Weight bearing joint no systemic symptom. Kana sirrii qabachuu qabda. Systemic symptom kan qabu rheumatoid dha. Osteoarthritis systemic symptom hin qabu. Kanaafuu rheumatoid arthritis red alert joint plus systemic sign qaba. So mallattoon kun wanni agarsiisu rheumatic arthritis ka jiru kana. Kanaaf gaafii 37 irraa kaafnee sagantaatti aanu keessatti waliin ilaalla. Yaada yoo qabaattan nu barreessuu hin dagatinaa. Nagaatti.